Yoo yaashama akkam jirtu nagaaf jaallee waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Abbootiin Gadaa tuulamaa garaagartee waggoota 4 isaan gidduu ture furatani. Eejensiin misooma addunyaalessaa United States USAID fi sagantaan nyaata addunyaa WFP murtoo qoqqophii gargaarsa nyaata Itoophiyaa irra kaa'ame irra deebi'anii akka ilaalaniif namoota nagaa biyyattii keessa deeggarsi godhamaafii tureef gargaarsa gochuufiin akka itti fufu Waldaa Kaatolikii fi Itoophiyaa fi Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Mekane Yesus Itoophiyaa waliin ta'anii gaafatanii jiru. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa addichi uummata Oromoof gumaacha olaanaa taasisuu isaa himani. Daawit Ibsaan hundeeffama waggaa 50ffaa bahu ilaalchisuun sabaa himaaleef ibsa kennaniiru. Walharkaa fuudhiinsa baallii Gadaa tuulamaa booda tuuta Gadaa meelbaa baallii fudhatee kan abbaa Gadaa Gobanaa Hoolaatiin durfamuu fi tuuta Abbootii Gadaa tuulamaa duraanii kan birmajjii bayyanaa sanbatoon durfamu gidduu garaagarteen turee jira. Garaagarteen kun walharkaa fuudhiinsa baallii Gadaa birmajjiif meelbaa hordofee kan eegale yoo ta'u, yeroo dheeraaf maqaa wal balleessii fi himata adda addaa keessumsiisaa tureera. Dhibdee dureewwan uummata kanneen keessaa fedhiin siyaasa qaama sadaffaa jiraachuu warri dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Garaagartee kana dhiphisuuf irra deddeebiin karaa qaamolee garaagaraa carraaqqii godhamus hin milkoofne ture. Tibba carraaqqii dargaggoota magaalaa Bishooftuu maanguddootaa fi qaamolee garaagaraatiin garuu yeroo dhumaatiif atakaaroon kun furmaata argatee jira. Gadaan tuulamaa giddugala siyaasaa aadaa seenaa Oromoo yoo ta'u, ayyaanni Irreechaa guddichi kan hora Arsadee Finfinnee qindeessummaa abbootii Gadaa tuulamaatiin kabajamaa jira. Haa ta'u malee atakaaroo fi wal hubannaa dhabuun dirree hawaasaa kana gidduutti mul'ate yaaddoo ta'ee ture. Abbootiin Gadaa tuulamaa qaama seera baaftuu Gadaa abbaa seerri jalatti kan bulan waan ta'eef wal dhabdee isaanii kanas caffee taa'ichaa abbaa seeriif maanguddootaaf dhiyeeffachuun furachuu danda'aniiru. Araara kanatti namoonni siyaasaa hayyoonniif kutaaleen hawaasa garaagaraa gammachuu qaban ibsachaa jiru. Eejensiin misooma addunyaalessaa United States USAID fi sagantaan nyaata addunyaa WFP murtoo qoqqophii gargaarsa nyaata Itoophiyaa irra kaa'ame irra deebi'anii akka ilaalaniif namoota nagaa biyyattii keessa deeggarsi godhamaafii tureef gargaarsa gochuufiin akka itti fufu Waldaa Kaatolikii fi Itoophiyaa fi Waldaan Kiristaanaa warra Wangeela Mekane Yesus Itoophiyaa waliin ta'anii gaafatanii jiru. Itoophiyaan waggoota 3 darban keessa yeroowwan qormaataa keessa darbitee waraana waldhabdee keessoo balaa uumamaaf namtolchee mudatee sadarkaa xiqqaa ta'us rakkoon kun dhimmoota dinagdeef hawaasummaa biyyattii walii wal qabatee ammallee itti fufee jira. Hanga har'aatti lakkoofsi uummata gargaarsa nyaataa baay'ee barbaadanii akka biyyattiitti miiliyoona 20.1tti tilmaamamee jira. Mootummaan Itoophiyaa USAID eejensiiwwan UN fi qooda fudhattoonni biroo waggoota dheeraa darbaniif deeggarsa gargaarsa nyaataa fi meeshaalee nyaataa alaa ta'ee utuu hin qabamin uummata Itoophiyaaf taasisanii fi beekamtii fi dinqisiifannaa adda argatanii jiru. Akka dhaabbata amantii kiristaanaa biyya keessaa tokkootti sababa himannaa gargaarsa idil addunyaa sirnaan fayyadamuu fi gara biraatti jiruu isaatiin gargaarsi namoomaa USAID dhaabuun isaa baay'ee nu yaaddessa. Gocha safuu fi naamusaan fudhatama hin qabne kan beela irraa nyaata fudhachuu kana ni balaaleffanna. Manneen kiristaanaa qorannoo himannaa kanaa geggeessuun si'ataa fi sirrii ta'uu ni amanu. Deeggarsa nyaataa deebisee jalqabuuf tarkaanfiin barbaachisaa fudhachuu irratti harkifachuun dhiibbaa harka qalleeyyii fi namoota harka qalleeyyii irratti dhiibbaa cimaa kan geessu yoo ta'u, kunis balaa dabalataa daa'imman maanguddootaa fi namoota saaxilamoo ta'an buqqaatota keessa jiran irratti fiduu danda'a. Mootummaan Federaalaa fi USAID marii kana akka saffisan nyaanni fayyadamtoota yaadamee bira akka ga'uuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an akka ka'anii fi qormaata kanaa irratti waliigaltee irra akka ga'an dhaamsa gargaarsa namooma hawaasa dhibee kanaan miidhameef deebisee eegaluuf gochaa fi fooyya'insa sirnaa iftoominaa itti gaafatamummaa qabeenyaa fiduu michootaa fi arjoomtota gidduutti amantaa uuman sirrii ta'uun isaa nutti dhaga'ama. Waaqayyoo addunyaa keenya eebbisee lubbuu namoota rakkatan hundaa baraaru. Kaardinaal
Birhaana Yesus di Sornaafel jedhamuun beekamaa magaalaa guddittii Arkiibishoop Addis Ababaa fi pirezidaantii yaa'ii Phaaphaasota Kaatolikii Itoophiyaa akkasumas luba Yoonaas Iggazuu PhD pirezidaantii Waldaa Warra Wangeelaa Itoophiyaa Mekane Yesus. Kabaja hundeeffama ABO waggaa 50ffaa ilaalchisee ibsa miidiyaaleef kenname keessatti hayyudureen ABO Daawud Ibsaa hundeeffama ABO'f bu'uurri guddaan waldaa maccaaf tuulamaa ture jechuun qabsaa'ota duraanii galateeffatanii jiru. ABO'n erga hundeeffamee waggoonni 50 darbanis seenaawwan gaggaarii fi bu'aawwan danuun sababa ABO'tiin argamaniiru jedhani. Yeroowwan ulfaatoo fi danqaawwan qabsoo hedduu darbee ABO'n waggaa 50 guutuu kaayyoo dhaabbateef jiraateera kan jedhan hayyudureen ABO obbo Daawud Ibsaa ABO'n waggoota muraasa dura erga gara Oromiyaatti deebi'ee rakkoo fiduuf saaxilameera kan jedhan obbo Daawud gootota kaayyoo dhaabichaatti amananii aarsaa lubbuu baasan yaadachuun dirqama dhalootaati jedhanii jiru. ABO'n hundeeffama isaa irraa eegalee hanga ammaatti dhaaba siyaasaa irratti osoo hin taane sirna cunqursaa irratti xiyyeeffatee qabsaa'aa jedhan. Baroota rakkisoo keessatti ABO'n dungoo qabsoo ta'ee uummata isaaf ifaa ture. Ammas ifaa jira kan jedhan hayyudureen ABO Daawud Ibsaa waggaa 50ffaa ABO'n yeroo yaadannutti bu'aa ABO kan ta'e jiramoota siyaasaa fi dadammaqiinsa eenyummaa uumamee dinqisiifachaati jedhan. Qabsaa'onni fi miseensonni ABO aarsaa lubbuu kaffalan yeroo hundumaayyuu gootota bilisummaa saba isaaniif wareegaman waan ta'aniif qalbii sabboonsaa keessatti ni yaadatamuu jedhani. Wareegama bilisummaa Oromoo lakkoofsaan ibsuun ni ulfaata jechuun qabsaa'ota biyya keessaa fi biyya alaatti hojii uummata isaanii utoo hojjetanii lubbuun darban hunduu maqaan isaanii galmee seenaa gubbaa jiraa jedhani. ABO'n arras imala bilisummaa eegalee itti fufeeraa jechuun kan caalu argamsiisuuf ABO'n arras aarsaa kaffalaa hanga milkaa'ina kaayyoo qabsoo Oromootti qabsoosaas itti fufaa jedhanii jiru. Yoo yaashamaa kam jirtu nagaaf jaallee Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Abbootiin Gadaa tuulamaa garaagartee waggoota 4f isaan gidduu ture furatani. Walharkaa fuudhiinsa baallii Gadaa tuulamaa booda tuuta Gadaa meelbaa baallii fudhatee kan abbaa Gadaa Gobanaa Hoolaatiin durfamuu fi tuuta abbootii Gadaa tuulamaa duraanii kan Birmajjii Bayyanaa Sanbatoon durfamu gidduu garaagarteen ture jira. Garaagarteen kun walharkaa fuudhiinsa baallii Gadaa Birmajjiif meelbaa hordofee kan eegale yoo ta'u yeroo dheeraaf maqaa walballeessii fi himata adda addaa keessumsiisaa tureera. Dhibdee dureewwan uummata kanneen keessaa fedhiin siyaasa qaama sadaffaa jiraachuu warri dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Garaagartee kana dhiphisuuf irra deddeebiin karaa qaamolee garaagaraa carraaqqii godhamus hin milkoofne ture. Tibba carraaqqii dargaggoota magaalaa Bishooftuu maanguddootaa fi qaamolee garaagaraatiin garuu yeroo dhumaatiif Atakaaroon kun furmaata argatee jira. Gadaan tuulamaa giddugala siyaasaa aadaa seenaa Oromoo yoo ta'u ayyaanni Irreechaa guddicha